Hai shamarra kafuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Obsiyaan Boojaalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kiyyaa galata waaqayyo nagaa keenya waa'ee Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u jechuun jaalladha. Akkasuma warreen hordoftoota Obsiyaan Bootaata like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Walaa jajjabeessinuu walaa deeggaruun isiniin jedha. Hordoftoonni kiyyaa yaadan isiniif qoodu irrattis ta'e yoo hin komii yoo qabaattan yoo yaada bareedaa tokko yoo qabaattan naaf qooduu dandeessuun isiniin jedha. Akkuma riyoonni hedduun koomentii jalattiin yaada keessan naa qooddanii obboloonni baay'eenis immoo yaada keessan akka naa qooddanii jaalalaa fi kabaja waaqayyoodhaan isiniin gaafadha. Har'as immoo mata duree maal qabattee dhuftee obseen jechuu dandeessu badeen jira baay'ee yaanee jira miti. Kanaaf hin badeen isiniin jedha biiziin ta'e kanaaf hin badee waan yoo Abiraamitiin isiniin jedha biidoo deebi'ee guyyaan gadi lakkisa jedhee abdiin qaba. Maaliif hojjettan xiqqooshii ala keessa baanii waan arga waraabuu manaaminiin rooba waan ta'eef xiqqooshii namatti tolu kanaaf isiniin jedha. Tokkoffaa immoo qophiin ayyaanaa dhufee jira. Ayyaanni maal akka fakkaattu gabaan ayyaana maal akka fakkaattus immoo waluma jalaan egaa nama biyya keenya gabaa yoo baatee viidiyoo waraabuuf kaate akka waan bakka jedhamte wanti wayitti isin ilaala. Tokkoffaa immoo iddoo mi'a garaagaraa manaaminiitti viidiyoo waraabuu yeroo hojjettanii namni bakka jaramitaalee nageenyaa garaagaraa waan hin jiraanneef of sodaata eeyyamamaa miti jechuudha. Kanaaf rabbi boodatti hafummaa duubatti hafummaa isa kana sammuu uummataa isa qollofe kana rabbi nuuf haa banu miidiyaadhaaf isiniin jedha. Akkasumaan hordoftoonni kiyyaa obsee har'amaan fiddee dhuftee naan jechuu dandeessu wanti naan isiniif fidee dhufe yaada tokko jechuudha. Yaada kana namoonni hedduun fudhachuu dandeessu namoonni hedduunis immoo fudhachuu dhiisuu dandeessu. Maaliif murteessaan mataa ofiiti waan ta'eef jechuudha. Wanti ani isiniif qoodu har'a jechuudha wanta baay'ee obboloota hedduutti gaaffii ta'u. Naannoo biyyuma keessatti illee gochisan yoo goote namoonni akkasitti kolfani yookiin immoo namoonni qoosuu hin jiramin namoonni hedduu waan kana yeroo argan namatti qoosuu jechuudha. Kanaaf qoosaan kun yoo namatti kolfu kun akkasiin immoo danneefin wanta tokko waan hin argerraa isiniif qooduu dhufe jechuudha. Innis mucayyoo tokko fudhadheedhanii waan kana kan isin ibsu maaliif hojjettanii nama tokko amma mata duree yaanii jira miti. Anarra gahee otoo hin ta'in nama tokkorra gahee kan nama sanarra gahe akka hiriyoota kiyya rangeenye hordoftoota kiyyaa nama qabu keessaa namni tokko dhaggeeffatee yoo hojiirra oolche hojiin kun isarra gahuu dhiisuu danda'a. Hojiin kun immoo yoo isarra gahuu dhiisee itti sattaantu immoo booddanyaan ishii immoo hojiin kun irra gahuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanta tokko isiniif qooduu dhufe jechuudha. Innis maalidha? Biyya gandaa keessa teessanii jechuudha. Biyya gandaa keessa teessanii yeroo baay'ee waan kana maaf xooxeffattee dubbattaa obsenaan jechuu dandeessu. Waan an argu waan an dhaga'uufan dubbadhe jechuudha. Waan kana maaf dafqi namaa nama gaddisiisa. Akkatti hojjanneef natu beeka. Teenyee miti dadhabneedha, beelonneedha, dheebonneedha kan finnu jechuudha. Kanaaf wanta kana immoo yaani isinii haala achi keessa jirtan ilaaltaniitu kan biyya keessatti gootan. Garuu immoo namoonni moonyii yookiin immoo akka waan birriin sirraa afeetti si tilmaama jechuudha. Amma sitti kolfu biraa sirra ga'a jechuudha. Sila yoo asan kan keenya ga'een kolfu waan biraa maal arga namni tokko balleesseedhaaf namoonni maqaattiidha hamoo kan keenya silayyuu gaheen biyya harabaa ijoollee biyya harabaa deemanii kanumadha. Garuu isa keessaa immoo wanta tokko gootee sitti kolfuurra otoo hin godhin yoo namni sitti kolfe aadee homaa rakkoo hin qabu. Maaliif sammuun keettis hin ceepha'amu jechuudha. Kanaaf obsee maaf akkas nuun jettee har'a naan jechuu dandeessu jechuudha. Waan isin jechuu barbaada obboloota kiyyaa. Mucayyoo tokkotu jira. Mucayyoon sun illee biyya wanti jirti. Biyya Dubaay jirti. Mucayyoo suni ana nan beektu anis ishiin beeku jechuudha. Mucayyoo kana jechuudha. Garuu hiriyaa ishiin jaalatte hin beeku. Hiriyaa ishiin jaalattee jirtuun beeka. Mucayyoo kana lakkoofsa ishee hin qabu. Mucata kanas garuu waliin haasaa hin qabnu qaamaan beeka. Ishiis profaayiluma isheerratti na arga malee waan inni ishii beeku hin qabu jechuudha. Haasaa waliin qabnu jechuudha mucayyittiin. Mucayyittiin maal gooti seetanii dhugaa anallee nagarrame dhugaa waaqayyoon isin jedha. Mucayyoon kun mucayyoo godina tokko miti. Inni iddoo biraadha ishiin iddoo biraati jechuudha. Innaa maal gooti seetan achi teesseetu baay'ee na ajaa'ibsiifadhe lakkaa dhuguma nuyi gowwaadha nuyi daatuudha nuyi jedhanii jedhe. Ani anaafi namni ijoollee hajjii hin nyaatamtee birrirraa nyaatu
dhiirri minaa jedhu dhugaadhaan se'u. Maaliif hundumtuu akka kiyyan se'a. Lakka akkas miti. Lakka akkas miti. Garuu mucayyoon kun gurbaan kun ishii dhiisaaf osoo hin ta'in akkamittiin shamarreen tokko osoo maatii isaan beekin osoo maatiin ishii immoo isaan beekin akkamittiin achi teessee mi'a ergitee kaargoo goote mi'a jechuudha. Mi'a baay'ee gashite as gurbaa biraatti jechuudha. Gurbaan kun immoo meebi intala kanaa hin dhiisan jedhan hin dhiisu. Garuu intalli kun yeroo dhufte gurbaa kana hin dhiisti. Maaliif jettee aan jechuu dandeessu. Ijoo koo feekiin baay'atee jira. Feekii yeroo isin jedhu bifa namaa isa ta'e sitti mul'ata tun ta'in bifa kan nama bareechuu wallaaltanii footoo isa ta'etti mul'ata. Gurbaan kun baay'ee fokkisaadha. Garuu bifaan nama madaalan. Bifaan nama madaalu garuu mucayyoon kun dhuguun gurbaa kana argiteetu akkasittiin jaalattee mi'a amma kanaa itti ergite. Mi'a kan ergu qofa maal jettu? Garbi tu jedhee kan dubartii tufe yoo inni immoo dubartii tuffadhe tokko biyya gandaa keessa teessee akkamitti firiizarii fa'i mana keessatti bitama. Maalum keessa kaawwatta qoy. Amma yeroo tokko nagarama dhugaa waaqayyoon isiniin jedhan baay'ee nagarama. Firiizariin Itoophiyaa keessatti maalum sii bitama? Maal si fayyada? Maalum si fayyada? Meefoon isa kan mul'isee qaltee keessa naa keessa kuduraa fi muduraa isa kan fiddee keessa naa keessa hin bitta fiddee affeeltee nyaatta. Foon hin bitta iwwatta hin nyaatta. Tirfii isa kam uttuu jirate biyya Itoophiyaa keessa. Baay'ee nagaramtu dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Lafa bitan wayin goone mana ni ijaarran. Gurbaan ofii isaatiiyyuu mana kiraa keessa jira. Garuu ishee firiizarii 15,000 bittee mana keessa. Mucayyoon kun yoo waggaa 2 wayii waggaa 3 taa'uu dandeessa. Firiizariin kun tabalaa shawu. Maal akka namoonni ta'uun. Abeet. Maal akka namoonni ta'uun. Maaliif? Kun maaf si mudata? Maaf naqqaatan? Birrii amma firiizarii kanaan bittee amma dana dhufeeyyuu ja'aafuu immoo faasigaadhaa ka ilaaliqa. An dhufee bitte. Itoo birrii 15,000 kanaan jibittii wayii yooyi raada wayii yooyi noolaa lama wayii bittee maatii ishiitti kennatte yoo inni itoo mana baankii keessa kaawwatte yoo manni baankii hin dhalu garuu otoo waan tokkoon goote hammam irraa fayyadamte mucaan kun. Maaf kan mucaa kanaa bichaa xooxeffattee dubbattaa naan hin jedhina. Kan kanaa qofa otoo hin ta'in namoonni hedduun jirtu gochoota hin taane kan gootan. Maal si fayyada? An firiizariin bitatiin siin jechaa hin jiru. Yeroo qaba yeroo firiizarii bitattu. Yeroo qaba yeroo waan hunda guuttattee galeen itti jiraadha jedhu. Jireenyi Itoophiyaa keessaa akkuma dureeti wanti jijjiirame hin jiru. Hundumtuu akkuma dureeti. Tekinooloojii manaamin baay'atee miti. Firiizarii si barbaachisa taanaan waan qorraa fayyadamuu barbaadda taanaan ishii leetira 9 moo leetira 10 waan taate jirtu ishii gabaabduu xiqqoo. Isa iyyuu dhuftee mana kee keessa yeroo jiraatte mana kooti jettee yoo itti galte bitattee keessa kaawwachuu dandeessa. Itti fayyadamuu dandeessa. Maallaqa sana immoo yoo ofiin hin baqadha jettee immoo buukii kee yeroo keessa giddiidhaan buukii kee cabsee hin bahu maallanni sun. Maaraa turtu. Maaf akkas taatu. An dhugaa waaqayyoon isiniin jedhaa. Ilaa mi'a bitadhaa. Mi'a bitatiin isiniin jechuu kiyyamti. Firiizarii, TV, wantoota garaagaraa. Warra biyya sanaa ibsuudhaan maashina bishaanii isa bishaan ittiin wanti jechuudha. Isa bishaan callalu sana. Isa fa'ii baay'ee meedha kan rabtu dhugaa waaqayyoo yeroo tokko lakka namni hin jira hin deema jedhu malee lakka namni hin jiru. Dhugaa waaqayyoon isiniin. Mi'amuu amma ittiin kolfa dhugaa rabbi gaaf tokko manum kana dhufanii jechuudha. Mucichi jira garuu yaani waa isaa toon kaasee muudiidhaan waan akka siyaasaanii kolfu. Kanatti bittur kanatti keessur kan kolfa dabalattu. Kan namni moonyii ishiin kun maal keessa kaa'uuf akkachiisee fi jedhee kan namni sitti kolfu kan maallaqa akkasittiin dafqatee xuruurfattee bittee fidduu
bira taree kan namni deebi'ee kan kolfaasi godhatu waa'ee firiizarii irratti mana qabdataanaan አንድ አባ ወራ qabdataanaan uletti abbaa warraayyuu qabattee sayyuu ijoollee wal biraan qabdu taanaan maatiin kee beeku taanaan jireenyi kee booddee hin beekamu garuu kan waaqayyo sodaatu qofa yoo ta'e malee inni jechuudha bara kana keessa isa halaala jedhu dhiisiiti asii gadi ba'ee yeroo ol deebi'u namni wal amanaa jiru namni jechuudha Itoophiyaa keessatti maaliif barabbate namnis barras wal qabatee bade waan ta'eef kanaaf obboloottan wantoota akkasii firiizarii dhiisaa bitiin gonkumayyuu maal isin fayyada biddeen firiizariitti naannatamoo maal qoy wanti hojjettee guyyaa 4 guyyaa 3 guyyaa 5 ga'u biddeen qofa biddeen firiizarii keessee fuutee nyaatamoo kuduraa muduraa fiddeetu akkuma chiseetee sadarkaa suuparmaarkeetti axxee fiddee dhixxeetti naqattaseeti moo maa birrii kee iita maaf daqiiqa keetiin taphatta birriin kun gaaf tokko si fayyaduu danda'a firiizariin kun immoo bitteellee deebisee yoo gurguraa jette gatii isaatiin miti bu'aa buusuu miti gatii isaa nyaachiste gurgurta sayyuu yoo nama argatte nama sirraa beeku wantoota akkasirraa of eeggadha garuu afuura eeggataa keessa ta'ee dubbachaa jira maaliif seetanii xiqqoo shinanaare maaliif seetan itoo anas ta'e itoon gocha kana godhe lakka anattis nitti kolfama isa jedhamu to'eessa kiyya jira jechuudha kanaaf akkasiin warreen immoo mi'a finnee dhumna itti mi'a gonkumaa fidinaati kan akka TV firiizarii wantoota garaa fidina TV nama inchiin abbaan 32 baay'ee guddaadha TV isaa qo'asin agarsiisuu hin danda'a duuba kanaa jechuudha baay'ee guddaadha ankiyya jechuudha 17 bitan as keessa 17 jechuudha TVumtu kun egaa maal ta'e bir mammachi ittiin bittuun yoo mana qabaatte yoo abbaa manaa qabaatte isattiin kaargoo gootuu ilaali isatti ittiin baastuu ilaali qarata jechuudha isarratti TV baay'ee dabala TV akkana jettanii bitina abbaan inchii 32 yoo 17 waan hunda isaa qabatee diishii diva waan hunda qabatee jechuudha achi immoo naaf iddeeyyuu baby TV isaa yoo hojjechuu dhiisuu danda'a hin beekamu akkuma maashina kiyya ganaan hojjechiisa malee hin hojjetu hin beekamu ofiin hin taphatina TV hin fidina gonkumayyuu hin fidina wanti isin jalqaba dursitanii gochuu qabda yoo ta'e mana qabdu taanaan nama qabdu taanaan obbolaa qabdu taanaan mi'as keessa taa'ee edda tarkaa bitadha jechuun in ulfaata maaliif birrittiitti isin mararaa jechuudha garuu maatii baay'ee amantan qabdu yoo ta'e mana iddoo kaawwattan qabdu yoo ta'e tokko ji'aan birrii keessan damoosa keessan irraa kutaati mana baankii galchadhaati isarraa hafe irraa hambisa mana baankii innaa gashitan irraa hambisaati isarraa afummoo mi'aan bitadha ani kanan isin gorsaan isin jira dhiifama guddaan isin jira mi'a tokko wal jala bitattanii kaawwachuu dandeessu yoo nama qabaattanii edda tarkan galee bitadha immoo jettanii ofitti amantus ta'e immoo hin dandeessu mi'a akkana jettanii infidinaa kan akka TV firiizarii wantoota garaagaraa don't worry yani barbaachisu fidanii dhufuun barbaachisu jechuudha. Innaa akkasiin isin jedha nagaa fi ayyaanni araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu mi'a sakaanis immoo namni keenya xiqqoosh wanti ta'a malee yoo na hayyaman deemee gatiisa hunda isaa waraabee isinii gallakkisuu hin danda'an isin jira eebbifama waaqayyo isin haa eebbisu yoo isinitti tole koomentii naa godhaa sheer laayik naa godhaan isin jedha dhiifama guddaa fuuraa keessa ta'ee isin taasisaa jiraan isin jedha turtii gaarii qabaadhaa eebbifamaa jiru viidiyoo yuutuubiin kiyya dadhabee jira please share naa godhaa koomentii naa godhaan isin jedha galatoomaa.